harmeen ilma tokkicha akka ija isiitti ilaaltu sababa shiftootaatiin dhabde maal keessa jirti? Mucaa kiyya bineensi hin nyaanne, qurxummiin hin nyaanne, nama tuuna dura akkana godhe tokkicha na tajaajilu kana ija na jaamsanii iji kiyya baddee jira amma. Maatiin ilma isaanii biyyaan baadee dalagadheen of jijjiire isin jijjiira jechuudhaan biyyaa bahee eegaa turan. Ilmi isaanii garuu hireen jireenyaa shiftaa harka nama buufti waan ta'eef nama lubbuu namaa galaafatu. Shiftaa namaan naane kan namaaf hirrifanne harka seeneem lubbuun isaa karaatti hafe. Innis ba'eeniif jijjiiree guyyaa takka harmeetii yarraa jijjiira jedhee yaadeem garuu dubbiin rabbii akka abbaan yaadu osoo hin taane akka karoora rabbiitti deema waan ta'eef karoorri isaa karaatti hafeem mucaan galaafatame. Harmeen sabbaruu dadhabdee obsuu dadhabdee halkaniif guyyaa imimmaan dhangalaastee boo'aa jirti. Rabbiin namoota zulmii kana keessaa harka qaban hunda isaanii guyyaa takka galatanii deebisaaf. Sanuu garaa tokko keessaa baaneem afaan tokko dubbachaa amantii takka waliin himachaa shaadaa waliin jechaa lubbuu hiyyeessaa lubbuu miskiinaa karaatti hambisuun nama qaaneessa. Garuu fuula rabbiitti hundi keessan gaafatamuuf jiraattu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa zulmii haraam ofirrattis godheetiin jidduu keessanitti illee akka waliin zallamne haraam godhe jaam. Kanaaf namoonni zulmii namaa hunda keessaa harka qabdan guyyaan ni dhufam. Yaa Rabbi ilmaan miskiinaa fi hiyyeessaatiif ati tumsiifi zulmii kana yaa Rabbi gaheluun jedhi.